maka ilma, maka surah berbulu, pada nama kayu fokus, amin. Pada jamu aku cukup berdoa, ubulan wakda berdoa, aku lupa dulu ubulan satu disebut bukan akan gitu. Asap tadi, asap dari satu dari itu. Oh, kita dapat sebut. Tidak ada meri pada sebagian orang kita dan kelabun satu. Apa sudah kasar di samping itu menghadap pada barakat satu. Semua mencoba akan hadap dulu dari satu kelabun satu. Apa sudah kamu tahu saya itu kita dapat pada satu satu. Para pelanggan murni turunnya pada barat itu pada garawa itu itu sekitar satu karena bos nanti itu sudah selesai. Maka putra putra sama kesebut maka asapinna akhirnya berjumlah sabitnya selasi amannya sambil masih waktu itu kita putar lagi nabi tadi putar nanti nabi tadi putar nanti kita di dunia garawa kayoku budaya hargaku aku bayaroku tapi di sini putar di sempurna sebutnya mana sebutnya belumna sebutnya mana sebutnya belumna maka curug sama malu minta jadinya jero malu minta anak apa nanggu apa wakitesa makan kemuinyo asia pakesa makan kemuinyo asia pakesa ani jirenya da itu ajarti wan gari wajennahan bokonna rondapi jirenya makanko kan bara-barati atum mo enyu mewala baruti atum mo enyu mewala baruti Punan jenen apa wal kitesa yurong da sobat uga pakes ganama galgala bokonna infiru jirenya tasuma achillen jiru ganama galgala bokonna infiru jirenya tasuma achillen jiru ati doa maaf nungguan kita sebulan dia kita maaf nama desa jirenya pungame ilmi nama wati ija purata maaf jangan seperti ija purata maaf jangan seperti ajaib kanki memalu ajaib kanki memalu desita wangari dupatte nabojum denta naga wanti ati demtu amma nagalera uguma ati jirenya ani uguma ati jirenya ansi sodatera uguma ati jirenya ansi sodatera jirenya mana karara devisti ijala perika tuburan jam sete jirenya pute doan kanjidirte jirenya pute doan kanjidirte dubbi kon nufini dubbi kesin nufu abba walqixxeessa ana ta'uun beektu sooressa hiyyeessa beekaa fi dureessa hunduun akka jira du'a naan jedhani maqaa kiyyas bara du'a naan jedhani maqaa kiyyas bara lakin gowomini akime ya du'a dhiisi oduutuba maaluma tirta abbaan aangoo guddaa waaqni bara nuti humnan qabnu isa abbaan araara nuti humnan qabnu isa abbaan araara Ajitu indeetti hoogganaa biiroo si'ool keessaati cubbamaaf jalloota warra eebbitoota ibidda keessatti raammuuf danfa bishaan kootiin boqonnaan dhowwadhee eenyuma anarraa aangoo kan qabu jettee eenyuma anarraa aangoo kan qabu jettee Sasaangoo uumini uumaan uumamtoota aangoo qabeessadha abdiilmaan namoota sadummaaf tokkummaan aangoo guddaa qabu tan isatti amane tasa gaabbiin qabu tan isatti amane tasa gaabbiin qabu Ugumayyuu maarree sirrii jette anatu dogoggore daandii sarraa gore qaroomina seen addunyaa waliin joore jireenya barabaraa atuu dhugaa jette anis siis miti abbaan aangoo guddaa waaqni tokko jira jaalalli isaa adda anas siis miti abbaan aangoo guddaa waaqni tokko jira jaalalli isaa adda Nahubatee amma dhugaa kan ta'e aangoo akka hin qabne ati gooftaa malee abbaan saba hundaa uumaan uumamtoota waaqa isa jiraataa ta'uusaa amantaa waaqa isa jiraataa ta'uusaa amantaa. Egaa ammaa kaasee qophaa'ii yaalamaa aangoota san qabdu hubadhu mee amma sittiin fakkaatini jireenyi lafarraa sasan uumini jireenya saarraan sasan uumini jireenya saarraan wanni uumaan keenya innoo dubbateera abiddaaf bishaanii wal cina kaa'eera lama keessaa tokko filachuun kan keenya jireenya argachuuf ammuma qophoomna jireenya argachuuf ammuma qophoomna.
du'aa fi jireenyi lama keessaa tokko ammuma filadhu asin deemin cooko gaarii yoo hojjette jireenya argatta